Eessa galta? Allah fajalan gala shara maris bakka ja'an lafaati irra dhaabbatu sun majalaan gala. Miyaa ka dhiiga namaa xuuxu. Gaalee afaan buute nyaadhamte. Dhaammadhuun siinjee amma dhaammadhu. Siif leenca malee naaf leencaa miti. Yoon dhaqeen mana keessatti qollifeen deemnee ati waggaa tokko mana keessatti hin tortorre. Us bulgu sheeka bulgu. Akkana naan jette. Maqaa sheekaa malleessin hoola. Maal na gootas ati moo? Humna isheen kiyya qabuun si garsiisuu bahe agartee mi amma. Namitti ajooftu mana galtu san loogeeshina ati dhiira siin jedhe natti argimemma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota koo jirtu fayyaa jirtu baga jiraattan. Namitti nama fuudhee bareetin jira. Namichi fuudhee namicha siirii isiidhaaf hojjete sani. Namicha siirii isiif hojjete akka inni itti fuudhe mana kana baase nan gaafatina. Ammayyuu natti bilbilaa jira namichi. Yeroo meeqa irratti bilbila kaasuu dide. Alaan ture gabbeetiin ala ture. Waaniin alatti waaniin kaameraan na bira hin jirreef dafee fiigee gara manaa dhufe. Daawwattoota hordoftoota keenya namichi bilbila yeroo takkaan bilbilan jedhu waan barbaadu beekoni. Balballi kun qollaffii sun qollaffii hin banamne hin ulaan hin cabne qulfiin irra jiru hin cabne akka namichi itti intala kana asii baase waan na gaafatanii miti. Kunoo namichi bilbilaa jira. Alo. Ati yaddoo sabaatimi? Ati yaddoo sabaa jensun simi? Naamiti dogoggora. Maal yeroo namichi dawwale bilbilan qabdu maal dhiiboon ta'a inuma? Ni boontaa? Nama namteen hin beekneeti. Nan bohaare? Nama namteen hin beekneeti. Eenyuti? Yaa'oo ati hedduma sabaa matataa baanamtanii. Matataa? Matatuma reessee saniif sunuma akkasitti argaame. Maal jechuudha matataan kunoo eenyuti? Akkaan si wada gartee gaana. Maal na goote? Maal kolfita barri sittaa kolfu? Barri sittaa kolfu maa kolfita? Sittaa kolfu jette? Barri sittaa kolfu. Akkaan si wada garteeti garuu ani dhiirummaa xiyyeena ilaalte. Ati dhiirummaa xiyyeena barte. Maali dhiirummaan kee? Akkaan si wada gartee michiyooti yeroo dheeraaf itti roorisaa turte akkaan itti mana keetii baasan hin beekneeti. Intala ati shuggutiidhaa fi ableedhaan akkasitti yeroo dheeraadhaaf doorsisaa turte akkasitti akkaan itti mana keetti aayatu tokkoon baasan hin garre. Ati baase? Ani abbaase. Ani sheekha safaa qaanna seeteeti. Sheekh jinniidhaati? Ana sheekha jinniidha. Akkaan si godhu suma kana una argite ishee. Yoo mana keetti. Maal na gochuu dandeessati? Maal na gochuu dandeessa? Ati nama kaa? Silayyuu namaa miti naan jette jinniidha mitiidha jinnii. Dhageeffadhu. Mee maal na godhuu dandeessati? Yoo mana keessanii si fuudhee hammaama si duubadde hammaama waggaa shan hin dhiqaminitti an sheekaa miti. Ati moo? Atiitu mana fincaanii na hidha? Ni argita obsuwaan waan sheekni seeniif hubatta ishee. An nama keetii kana albaatii akkaan agarre. Amma intaltee ati akkasitti itti roorisaa turte sun gaa fuudhee ni bira jirti. Amma akkam jetta kun gaa amma ni bira jirti. Eessa si bira jirti? Eessa si bira jirti? Eessa galtati? Ati eessa galta? An bakkaan galu nan beektu an bakkaan galu an lafaan gala dachiif sanii jirtu jechuudha. Hundi keenyaa'u lafa galla. Ati gabaaf dubatti amma naa guute moo naan quune barran dhiirummaati sheekummaati naa guute moo naan quune daadhimma. Hin quunee? Ulaa ati qollafattee keessaa fi alaan qollafattee deemtuun baddaqee haadaan fuudhee bar yoo nan dhaqee si jaartii ta'eela haadaan si fuudhu badde an sheekami. Atiin na fuudha? Yoo nan haadaan si fuudhuu badde. An sheekaa miti yaa xurxur. Xurxur maa billaa anta? Mee yoo ati nama siin jedhanii nama taate
bakka ati galtu natti nama siin jaani. Manni nan galu jechuun. Eessa galta? Allafa jalaan gala shaara maaris bakka ja'an. Shaara maaris jaanii lafa jalaan gala lafa jala lafa asirra dhaabbatu san suma jalaan gala. Ati jinnii dhaareeti? Maal jette koo? Haa ati jinnii dhamoo nama reeti? Nama garuu jinnoota akka keetii shayxaana sanfaa karaarraa galchuudhaaf yankaniin dhufe addunyaa sanarra. Haa nama akka kiyyaa kana karaarraa galchuu dhufte. Amma intaltu sinna bira jirti kam jette intaltee akkasitti turuu rifte sinna bira jirti. Mee isaan fuudhee akkati sanarrattuu nan guutu kuna dubbisu kun intaloon sun ajjirti. Hello? Haa. Shayna kiyya akkati godhe yaa haraami yaa ka dhiiga namaa xuuxu. Shayna kiyya akkati godhe gartee. Furtuu irraa tumatteeti. Eenyu sirraa banne balbala? Afaan beekuun na fuudhe egaa shayni kiyyaatti osoo ulaateen tuqin. Akkami si fuudhe? Akka inni itti na fuudhe dhiisiti amma akkam jettaati. Ati baran dhiira si teetin manatti si jala galee hoolaa baddaati way humaa takka beeytaa. Hayyee? Waanuma takka hin beeytu kan manatti jala galee waa meeqa siin jee waa meeqa sitti hime. Waanuma takka siif hin galuu miti ati dhamaadhaa barba harbaddaa. Doofaan mana dhaggeeffadhu. Allaan mana keessanis hin baqanne nin dhufa. Mana keessattis deebi'uuf hin taa'a. Nagooma ganda keessa deddeemtee nan barbaadin dhageesseemi. Humna shayna kiyya qabuun si garsiisuu bahe agarteemi amma. Dhageessee? Namitti? Barsitti mee? Namitti ajooftu? Humna gartee humna shayna kiyya qabu si garsiisuuf hin bahe malee annin dhufa. Shayni kee humna qaba? Maal humna qaba kun? Humna qaba. Maal humna qaba kun yoo namicha san haala tokkoon bakka san hin fuudhin anaa fi namicha kanaa tokko addunyaa kanarra jiraata. Dhaggeeffadhu wanni takka wanni ati fuutu hin jirtu anu isaa anas irraa dhorke inni nuu silaa qaabsire si saqqalee si fuudhechi. Mee narraa dhorkiin natti gadhiisi. Lakki anas irraa dhorke maaliif jaarsin teessis akkas taate asis ijoollee keessaas hin baasu jeeti dhaggeeffadhu. Haa naaf yaaddeeti jire naaf yaaddeeti haraami maafiyaa. Doofaa guduraa waan. Maafiyaadha maafiyaa. Anas isaa irraa qabu jira. Aboo gurbaa waraabessa baddaa. Waraabessi akka keetiin jiraata? Aboo ati na dhaggeeffadhu laal. Beekaan sababa micoota keessa si jiise malee yoon dhaqeen mana keessan si qollifee hin deemne ati waggaa tokko mana keessan keessatti hin tortorre an sheekha xaxaame. Bulgu sheeka bulgu. Aboo akkana naan jette. Maqaa sheekaa malleessin hoola. Yoon amma. Maal? Maal na goota ati moo? Mee niyuun dhufiniiti ganda ati ganda galtu san mana galtu san loogeeshina ati dhiira siin jedhi natti argimemma. Akkana jette. Nama siin jedhiti kottume. Namichaan. Mee ati nama siin jedhaniiti loogeeshina keenaa kan. Maal isaati? Maal deddeemsatti isaa kanatti? Maal deddeemu jirta ta'u? Maal rifachiifta? Hallo. Ati deem achi. Achi ta'e. Mee yoo nama taate nama siin jedhaniiti bakka galturatti ni dhufa siif. La anaatu mana keessatti sirfaan jeboo. Ifiin rakkisin sheeka ifin jetteemi sheeka shayxaana. Sheeka beeytaa miti. Sheeka shayxaana. Jibroo yetta sheeka maarree yetta sheeka ganda keessanii jiran guutuu sheenni sun hundi neela bulu ture yaa waslatta shee baaruu yettamoo shee bilisaa yettamoo shee kannisaa yettamoo shee qotiisan hunda anaatu jala bulchu ture danbeeytooti. Nama kana hunda jala bulta yaaddoo siif jala bulchuu barbaadda jechuudha. Isaan sun hundinuu warra na jala bulu. Kanaafuu maal na gochuu dandeessiree maal na godhuu barbaadda? Waan inni
dalagu manuma keessa waan baasu anuma raddiise mishiyyu mammaan dana nabi yurtana ati deemtee barbaadu finjikin naatu sibirteessa keessa yabsu minde siirii gootee fi na bira deebifta asheega siirii mee ati nama deebisi mee na biratti sibirtiin deebisa ati nama na bira deebisi waan takka godhuu dandeessu ayyee hojiitiyyaan beekamsa garuu ati garuu waan edana sibbu taa'u waan edana mana keetiin sibbu taa'u ni argita atuu ni agarta atuu waan sibbu taa'u ni agarta anamo an shayni namada lamu shayni natti narra wanna dunya kan rawan dala tenso yo gana dala sende kuma ya dofa na dagai dofan ati dofan jazban afan bute gale afan bute nyaadamte damadum pinje amma damadum siif leenca malee naaf leencaa miti la leenca afan bute jirta tu alawani atu kana darani afan bute bulgu kana so daatu ya dofa kana darani afan bute amma damadum daawwattoota hordoftoota keenya natti dhaaddatu jira namichi dhaaddatu jira isillee dhaaddatu jirti leenca afaan buute nan jette leenca afaan namni siirii hidhu dhiiraa miti dubartiiyyuu miti hantuutiidha hantuutii adurree galte ani namichi kun siirii hidha jedhee namichi kun siirii hidha jedhee hanqa xuriin qaqeessaa ta'a jiraata hin sodaadhu abaddan dhugaa dubbachuudhaaf har'aas boruus asii fi asiin qalama malee dhugarraan ka'uun. Warra michaan maal barbaadan sin jeeti? Maal feeta reem maantan maal feeta? Dhaammadduun jeemba dhaammaddu namicha jabaa afaan fuutee jirta. Daawwattoota hordoftoota keenya haasawaa isinitti baay'isu qophaa'eetiin jara kana eeggadha. Kanaaf assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du'aa inaaf godhaa jara kana kaaniin irraa aan nagaatti.